Wangeela Luqaas 8:49 nan dubbisa akkas jedha. Utuu inni kana dubbachaa jiru immoo namni geggeessituu mana sagadaa sanaa tokko ergaa himuudhaaf dhufe. Yaa'iroosiin intalli kee duuteetti si'achi barsiisaa hin dhamaasin jedheen. Yesuus garuu kana dhaga'ee Yaa'iroosiin hin sodaatin, amani duwwaa isheen hin fayyitii jedheenii jedha. Luqaas 8:40 irraa kaafnee yeroo laallu Yesuus gara bishaan qiisaa tokko ce'ee gara mandara tokko dhaquusaa argina. Yesuus yeroo fooniin biyya lafaarra ture. Yesuus yeroo mandara sana dhaqe namoonni mandara sanaa guutummaan Yesuusin simatan. Hin simatan jechuun ofitti fudhatan, isa jaallatan jedha. Yesuusin simatan mandara sana keessa kan jiran guutummaan. Addumaan immoo jedha namichi geggeessituu mana sagadaa ture tokko hojiin isaa sirrii, kadhanni isaa sirrii, amalli isaa sirrii dhufee miilla Yesuusitti kufee jedha. Kadhannaa guddaa tokko kadhate akkas jedhe, mucaa durbaa tokkon qabaa, isheen immoo waggaa 12. Awwaldaan geggeessa garuu mucattiin na jalaa duuf jedhe. Yesuus deebisee gara mana kee nan naqaa jedheen. Waldaa geggeessita waan ta'eef gara mana kee waldaa keessatti duwwaamini gara mana kee nan naqaa jedheen. Gara mana keetii deemuuttan jira jedheen. Utuma inni kana dubbachaa jiru namichi kadhannaan galchinee jilbeenfannaan galchinee fuula Waaqayyoo barbaaduun galchine. Garuu wanti dhibee sin dhibu sin hin dhibu keessaa utuma namichi kanatu du'i mana isaa dhaqe. Yesuus Yaa'iroosiin akkas jedhe, hin sodaatin, maal hin ta'in, kan sirraa eegamu amaduu duwwaadha malee hin sodaatin. Mata dureen keenya ganama kanaa waa tokko iyyuu hin sodaatinii. Amma namichi kun hin kadhataa, hin jilbeenfataa. Utuma inni fuula Waaqayyoo jilbeenfatu du'i mana isaatti yeroo ol galu namoonni hoduu himan, namoonni dhaamsa himan dhufanii Yaa'iroosiin akka jedhan, Yaa'iroos jedhanii mucaan kee duuteetti barsiisaan dhamaasin, ragaa guutuu jira, amma sirreesseen dhufeeti, wayyaatti bubbuteen dhufee, qaama seesi sirreesseen dhufee, kanaaf sichi barsiisaa fuutee manatti galuun sin barbaachisu. Ofumaa kadhattee ati, ofumaa jilbeenfattee ati, ofumaa boossee ati, miilla Yesuus jala ofumaa turte ittiin jedhan. Yesuus Kiristoos akka jedheen sagalee namittiin dubbatte kana dhaga'ee hin sodaatin jedheen. Gaara guddaa ta'u wanti sitti himame, ragaa qabatamaa wajjin wanti sitti himame, jireenyi kee akka baduuf hoduu ragaa qabatamaan kan sitti himame. Waaqayyo akkasiin jedhe, afaan kootiinan sitti himee waan sodaattu sanan sodaatin siin jedhe Waaqayyo. Waan seena sodaataa jirtu sana, wanta seena si qoraa jiru sana hin sodaatin. Ani kadhata kee dhaga'eeraadhe Waaqayyo. Maaf hin sodaannu beektu? Eenyuudhaaf Waaqayyo hin sodaatin jedha? Warra fuula Waaqayyoo dura turan, warra Waaqayyoon kadhachuu beekan, warra fuula Waaqayyoo dura jilbeenfatan. Amma yeroo tokko gaaffii namatti ka'a. Gaaffii kamiin namatti ka'a beektu? Hin kadhattaa asiimii si ajjeesuu ka'a. Hin kadhattaa kaleen kee bitaa mirgaa si dhukkuba. Hinuma jilbeenfattaa manni kee waan baduu kee fakkaata. Hinuma boossaa ammayyuu rakkinichi sirraan ka'an. Utumati kadhattu du'i mana kee yoo dhufeen sodaatiin Waaqayyoo gara kee hin dhufa. Utuma jilbeenfattu oduun du'aa mana kee kan galuu kee, oduun du'aa mana kee seenee kan jiru, yaaddoo guddaan mana kee seenee kan jiru, Yesuus Kiristoos afaan isaa sitti dubbatee hin sodaatin, yoo inni ol galee iyyuu dhufeen gadi baasaa jedhe Waaqayyo. Wanti addunyaan kun sodaattu maaloodha joo? Meena duukaa jedha, du'a jedha. Inni qawwee baatu maal sodaata? Inni hakiimiin maal sodaata? Tajaajilaan maal sodaata? Yesuus Kiristoos garuu Yaa'iroosiin isinillee kalee keessan jettu, biddeen beela'u jettu, waanuma addunyaan sodaattu hin sodaatin, si wajjinan jiraan harka kee ol fudhadhu. Bal'is harka kee bitaa mirgaa. Wantoota ati guddaadha jettee addunyaa kana keessatti yaaddaa jirtu siin jedhe Waaqayyo. Hin sodaatin, si wajjinan jiraadhe Waaqayyo. Biyya kam teessanii na hordofaa kan jirtan karaa TV irraa, Feesbuukii, TikTokii keenyaan nu hordofaa kan jirtan, Waaqayyo wanta addunyaan sodaattu kana hin sodaatin siin jedheera. Sababni isaa maaliif? Kadhannaan kee dhaga'ameera. Kadhati kee fuula Waaqayyoo bira ga'eera. Meesee tokko na ilaala. Yeroo tokko kiristaanonni maaliif kadhannaa dhiisu jettan? Anoonan kadhadhaa beerra hin jijjiiramne. Dhugaanuma immoo gaaffii namatti kaasa. Anoonan soomaa beerra mana kootiin maaltu ta'ee? Anoonan jilbeenfadhaa dhukkubichi na keessaan baanee jedhu. Hin sodaatiin, hin kadhatta taanaan inni si qabe sun gassi dhiisa. Amma namichichi dhufee akkas jedheen ragaa guutuu wajjin fideetti akka goone mucaa keessee waggaa 12 sanaa duuteetti atofumaa miilla Yesuus jala gangalattee kisaaraadha jedhee eenyu kan harka isaa ol kaasee kadhannaan kisaaraan qabu jedhu. Warri kadhattanii ammayyuu hin jijjiiramne jettan guyyaa irraa du'aa ka'uu booddee Yesuus Kiristoos mana keessanii hin naqa. Ragaadhaan dhufeetti mee innis geggeessituu mana sagadaati, jaarsolii waldaati. Akka jedhe waasitti mun dhufeedheen yennaan kadhannaan kee kisaaraa, inni ti fuula Yesuus jala jilbeenfatte kisaaraa. Ayii jedheen yennaan mucattiin liif jennaan inni sirreessee dhufee sichi barsiisaan dhamaasii warra gasoo fudhattu warra boolla qottu duwwaa barbaanna malee sichi Yesuus dhufuun hin barbaachisu jedhe. Yesuus akkas jedheen oduu namtitti galagalee dhaga'ee akka jedheen
hin sodaatin yaa'iroos maaliif jennaan ani nan dhufa amanuu duwwaa sirraa eegamaa jedheen waasiin jechuuf hin jedhe giffiitiin mataa si ba'ee jedhanii ragaa mana qorichaa kan qabu namni meeqa ragaa sirratti kan ba'e abdii kan kutatte hin sodaatin amani duwwaa malee waaqayyoo mana kee keessaa hin diiga. Amma maaliif hin sodaannu yoo jenne leenca du'an hin sodaanne leenca ibidda baatu maqaan isaa Yesuus suma saradhabaa kana wajjin jira. Amma yeroo tokko wanti sin rakkisan sinitti hima waaqayyoon akka namaatti ijaan arguu barbaadu baay'een keessan baay'een keenya immoo faallaan maanni yottan hin kadhannaa jireenya chisiku hin boonyaa ittuttammaa garaa ilaaltee abdiin kutati yaa'iroos utumanni kadhatu mucaan duutu utumanni kadhatu mee nama utuu isaan kadhatanii namni jalaa du'een sinitti hima macaafa keessaa Maartaan Maariyaam Yesuusiin akka jedhaniin obboleessi keenya dhukkubisaatti hammaateera maaloo daraa kottonanitti man guyyaa tokko sinnanne guyyaa lama sinnanne akka waan hin dhageenyetti achuma ture Yesuus. Maartaan Maariyaam utuma kadhannaan tokkoffaa ta'anii jiranii mucattiin namichi jalaa du'e obboleessi isaanii inni du'an sodaan inni takkaa du'arraan seessine utuma kadhatanii dhaqanii awwaalan gaafa guyyaa arfaffaa deemaa gara isaanii dhaqe Beetaniyaa dhaqee akka jedhe eessatti awwaaltan jedhe maal goota ka yeroo kanaan dura si kadhannee ati nun dhageenye fakkaata innoo tuttureera foolii godhateera jennaan kadhannichin hojjetaa jedhe quba kee ol kaasii kadhannichin hojjetaa dhime hinuma kadhannaa achuma hinuma kadhannaa balballi cufaan warra akkasii jabaadhaa ergaan isinii dhufeera. Maartaan Maariyaamiin amma Yesuus akka jedheen eessatti awwaaltan maal goota sichi immoo jennaan kadhannaa sinneen gada kadhattan awwaala diiguu bira geeraa mee namoota utuma kadhatanii jireenyitti cimeen sinitti argisiisa. Sadaffaa maatii baay'ee cimoodha fuula waaqayyoo jiraachuudha. Abrahaamiif Saaraan yoo amanamummaa tokkoffaa yoo amantii andanyaa utuma amananii dullooman Saaraan guyyaa tokko akkas jette sichoon jiru jettee dhiifte sichoon jiru jettee hojjettuu manarraa akka inni mucaa argatu gooti. Jarri kuni rakkoo amantiin qaban amantiin isaanii guutuudha macaafa jedha utuma isaan amananii dullooman nama tokko of eeggadhaa seexanni balaa guddaa isinitti kaasa maal jedhe atoon kadhattaa maaltu sii ta'ee jedhe yeroo tokko namoonni si lakkafuu danda'u akka namicha samma nama lakkafu kana maal jedheen dhufe barsiisaan namaasinii du'eera hooti maal sasichi rakkifte namni si lakkafuu danda'a maal jedhe hin iyyitoo maaltu sii ta'ee jedhe harka ol fudhadhu ammas ergaan sii qaba hin kadhatta taanaan ilaa cimseen sitti maka hin kadhatta taanaan tulluun rakkinaa fuula keetii hin diigama siin jedhe waaqa hin dhaqe mana Yaa'iroos gaafa dhaqu mucattiin duutee jirti ennaan namitti zettiini barsiisaan namaasiin jette sunis hojjinnatte atala tureedhe Yaaqoobii Phexrosiif Yohaannisiif harmee mucaaf abbaa mucaa duwwaa fuudhee ol gale gaafa dhaqee Yesuus intala laalu intalli duutee jirti namichi kadhateera waan ta'eef amaneera waan ta'eef sodaa addunyaan kun sodaattu du'a akkuma sila sinitti mee mana isaa keessaa du'a akka'ee burraaquu jalqabe faarfachuu jalqabe ergaan sii qaba harka ol fudhadhu amanii soomii kadhadhu amanii duwwaa malee wanti addunyaa kanarraa sodaatte tokkoyyuu hin jiru sodaatiin siin jedhe waaqayyo. Amma Yesuus amanuu duwwaatiin ala wanti si barbaachisu tokko hin jiru. Hin amantaa gaara fuula keetii waaqayyootu dhiibee lafaan nadhaa. Amanuu jechuun immoo maal jechuudha beektu ijoo ilaa sagaleen amma lallabee kun kadhadheeraa maaltu naa ta'e kadhadheeraa maaltu naa godhame ittuuyyuu natti hammaate kan jedhani kadhanni kee hin dhaga'amees jira si dhaga'een si duukaa jira du'aa dhufanii yoo sirratti labsaniyyuu an jireenyatti si fidaadhe waaqayyo. Amani duwwaa rakkinni mana kee dhufee ol gale kun inni ibidda baatu dudduubaan dhufeetti ol gala. Nuyi Yesuus dura nu dhufuusaa barbaanne. Yesuus akka dura nu dhufuu barbaanne. Yesuus utuu du'i mana keenya rakkinni mana keenya dhufin Yesuusumtu gadi alatti gad dhowwee oofee gadi dhowwuusaa barbaanne. Dhufee yoo manatti ol galeeyyuu hin sodaatin. Maaliif yoo jettee Yesuus ati nama kadhataati taanaan keessuma nama jilbeenfatu taanaan dudduubaan dhufee isicha mana kee keessaa si boosise hundayyuu gadi oofa. Kanaaf waasiin jechuun barba utuma kadhattuu kassarte miti utuma kadhattuu lafaa kaata utuma kadhattuu karatta deemtu wallaalte miti utuma kadhattuu karaa dhabdee miti utuma kadhattuu karaan balbala banama utuma kadhattuu namaa gattaate miti utuma kadhattuu namaa ol taata.